asiin akka waliin dhufneetii fi eessa magaalaan kanaa gadi jirtu qarratti haxaa irraatiin itti cufamee jira. Warri kamiseedhaa achoon uummata kanatti dhufuu hin danda'a. Asirraatiin akka hin dhufneetii fi warra Shawwaaroo bittu itti cufee jira. Uummanni kun magaalaa itti argatan gudduu kanatti waadamaa jira. Nuyi daandii dheeraa lukaan naannofneetu waayilootan kiyyaa wajjiniidhaatiin dhufnee magaalaa kana gadi. Qe'een kun waan danuudhaatiin badduu ba'ee jira. Waan danuudhaatiin miidhamee jira. Lafa kana eeguutiif lafee cabaa jira walloon. Qe'ee kana miillaatiin dhufuun nutti danuu ulfa. Baay'ee simoonu jechuudha. Annaan sansiniidha. Maaltu barbaachisa bakka ati jirtu kanaatii fi kan jedhamtu danuu. Rasaasatu barbaachisa bakka ani jiru kanaatii. Ilmaan walloo, ijoolleen warqitu walitti maa walii dhaama. Oromoo marti walitti maa. Wanti lafa kana amma barbaachisu inni guddaan rasaasa. Jara kana kilaasha qofaan lolaa jiru. Bireenii, dishqaa, matarasiidhaatiin lolaa jiru. Isaan garuu kilaasha ishee dulloomtu durii qabatanii deemaa jiru. Rasaasni bakki itti argatan haa ulfaatuyyuu malee maallaqni isaa ol ka'ee jira. Ani dhaamsa kana kanan isiniif dhaamuuf dhugaa jirutu kana waan ta'edhaafi. Diina ofirraa loluutiif jarri kun waan hin dhibu. Bishaan uumaan dachee keessa yaataa jirutu hin gogneedhaaf malee ayilaandii argachuun illee magaalaa kanarraati. Gara hundumaatti nuyi amma gara battee gara wasan qurquritti deemsi keenya kanatti taanee jiru. Walloo keessan bubbulla hin tuttuudha walloo kee. Tutturuun keenya moo waan uummata kana barbaachisu waan qabnuutii fi waan uummata kana barbaachisu barbaaduun dirqama waan ta'edhaatiif. Lubbuu namni wallootti qusate saayitii kana waan jireenya barbaadinatti hin fakkaatu. Yeroon kun yeroo itti uummata kana oolchuutti of oolchani. Ijoolleen walloo addana jiru. Mee nam takkarraati eega. Magaalaan sanbatee kun akkitaan itti jiran wasan qurqur battee sanbatee magaalaan garoolii karaa namni keetti miidhamee jiru sun maaltu baalchi magaalaan kun hundumti isaanii waan hundumaa dhabanii cinqamoo isaanii dhaboo isaaniitu jira. Uummata kana waan hundumaatiin gargaaruun dhibamee Adaamaa kan jiru Adaamaatti maallaqa ofiitiin gargaaruun qe'ee kana kan jiru moo irra guddaan rasaasa bituufi. An dhugaama jiru isinitti immoo sodaata akka malee rakkaata akka malee kanan natti dhufa sanattaa yoo kana ta'eetti uummanni kun ooluu danda'a. Keessumaatii magaalota hundumaa keessaati walloo guutummaa keessaa kan wanti hundumtuu oliin karaa fi oliin karaa Shawwaaroo bitiin irraa kutanii asiin karaa mandara warra Habashaa kanarraa kutanii lafa gidduutti hafee kan jiru wasan qurqur sanbatee battee magaalonni akka takkaatii kun kan isinirraatii fedhan karaa kamii akka rasaasa bitaniif rasaasni karaa isaa bitamaaf ijoolleen isaanii akkamitti akka jarri kun waraanuu qaban ni beeka. Waan nyaataa waan dhugaatiin barbaachisa baay'ee barbaachisa. Parsantii guddaan garuu dhibamtoota Adaamaatti moo fuunaman yaalchisuun dirqama Oromoo. Mee waa haa jennu kottu abdi kottu. Ilmaan walloo lafa kana jiran deebi. Haala walloon keessa jiru moo ilmi walloo kun tokko isinitti taa'e. Baay'ee mee walloo akkamitti jira? Gargarsiin kutuun isaanii sababni maali? Warri kamisee akka sanbateen argine warri sanbateen akka kamiseen argine kan isaan warri baatee akka garooliin dhufne kan addaan kutaniif maaliif meesin? Gargara tolu sababni isaan nuti addaan cicciruu barbaadanii fi uummanni kun walii birmatee tokko ta'ee jabaatee akka lollu sababni isaadhaa tokkummaan humna siin qabdu waan beekaniif.
gatii tokkummaan qabdu nu caalaa beeku. Inni immoo akkuma dura abbootiin isaanii godhaa turan Minilik, Teediroos warrootni warri Atseeraa warri dur darban hundi isaanii jalqaba gaafa nu hiriyoo eegalan raayyaa walumaa galatti warra Urgeessaa Marsaa Saanqaa Wacaalee Qarsaa kana nurraa jiran. Kanaaf isaanis immoo Kaarra Qoree Axaayii gidduu kanatti magaalaa xiqqoo Kaarra Qorii jedhamtu jirti. Isheen immoo akka warri Kamisee yookaan immoo Caffaa aanaan Artummaa Fursiidhaa gara Sanbatee dhufee uummata Sanbatee warra Jiillee Dhumugaatiif hin dirmanne achitti kutamee jira. Magaalaa ijoolleen keenya morma baay'ee itti dhaban. Asiin immoo edoomne Shawaroobitti jira. Achi as dhufuu hin danda'u namni. Asii as dhufuu hin danda'u. Walii birmachuu hin dandeenye. Rakkoon guddaan jiru bishaan walii laachuu hin dandeenye yeroo ammaa kanatti. Sababni isaa maa inni daandii nurraa cufan. Duula guddaa nutti godhan. Lolli karaan dura ture lola tokko ture. Lola kam? Lola kallattii maa lola seentaa lolli guddaan rasaasumaan ijoolleen keenya dhumaa jira. Ammatti garuu inni guddaan diinagdee irratti duulaa jiru. Diinagdeedhaan nu cabsaa jiru. Uummatni keenya beelaan miidhamaa jira. Kaleessa kan gara Kamiseetiin gaafa gara kana imallu Hayyee utuma inni dubbachaa jiru sagaleen yoo hin dhaga'ama ta'e lakkoofsa takkatti nu bu'a. Namoonni danuun sagaleen hin dhaga'amu jechaa jiru. Nuyi daqiiqaa muraasa fayyadamu. Soo kana gidduutti akka hiriiriin hin mudannetti sagaleen warri sagaleen dhaga'amaa jiru lakkoofsa takka nu barreessa. Warri hin dhaga'amne lakkoofsa lama barreessa. Dafaa xiqqeen daqiiqaa muraasa kana. Itti fufi. Sababii kanaaf suuqa gaafa deemnee hin jiru wanti bitatan. Isheenuu bishaan dhabnee isheen jirtu 25 kan litir tokko hin arganne. Uummatni kun waan ofiisaatiif garaa Uummatni kun waan ofiisaatiif garaa wayii laafaa jiruuf malee sila akka ormaatti dhufneera jalqabuma isaayyuu. Kanaaf rakkoo nuti jirru rakkoo laaftu miti. Sila uummanni Oromiyaa keessa jiru yookaan immoo Oromoon bakka mara jiru rakkoo Oromoo Walloo kana beekee nuuf dirmachuun haalli nuti keessa jiru haala salphaa miti. Waan salphaa miti, waan laafaa miti. Kanaaf